kan daawwachaa jirtan kun chaanala Shariif Diineedhaati. Sagantaa keenya egaa akkuma yeroo kaanitti sagantaa mi'ooytuu barsiistuu bu'aarsituu isin barsiisti isin bashannansiisti jennee egaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Nu galatooma isiniin jecha arraafi sagantaa mi'ooytuu takka anaa fi gaazexeessaa reediyoo Harar duraanii Adam Ahmad qabannee dhiyaanneeti jirra. Keessattuu walaloon ammaan tan isinii dhiyeessuu deemnu tun walaloo ajaa'ibaa tan daawwattanii hin qofne waan taateef akka daawwattan واني قبا سينا كيسا حمام بيكون قرنا لكيسا غارا غارا يامني دخ يامني أورموس بيجا إسا أورميا يامني إجمتارت ولانا نزني درابيا بيان هايغر جنة أورميا جتون هيكانسي مالي وامبراتي متي بيا أولي قبسمتي إسيدا بلو لتاهنغ بها دانغان إسيدا تسكبا بيك كابا أنورتي فيني ميتريا تشيخا ولما غلطو سانتيمي تكون إثيوبيا على جا غرغل أماس أوروميا على جا بلنا لفاتيف تنوفكي غاري كلنسي سيداتيس بددريك على جبري لفتي تفلقني غمو جنجبري دچين سي غبتو بيه غاري كلنسي سيتو خچالو ديما غاري أكا لسانو بانو بنات ووماني جلسي بشاني إرسي مداني كدتشي كيسا البودال كمان كبينيا كقالي غتين سامي كانتم دغلتي بوسونا مساوا داوجي حرافي هاروني سلغني في توجي اچ ديمتو غارني في قري اس ديمتو سلولا في راري ودران افي مدرا اورم فريد افي بالا مني بيلدا خرتينيس غالا غورنو كيسا ريدا في هولا اوتچي ديردا هايني جبي غولا قرقو غارا
lukku gubbaa gala gaagurti kanniisaa alamana jala kana hunda qabdi jaartiin qonnaan bulaa gaazaa soogidda malee maal bitti magaalaa biitti oromoodhaa tambooytaan badhaase yoomitti waakkate itti dhangalaase guddina sabaa ulaagaan isaa maali sabni ummatumaa heddummina laali ummata Itoophiyaarraa walakkaadhaa oli guddina oromootiif ragaan biraa maali ragaan biraanaaf beekuun saba guddaadha afaan isaatis bal'aa sirni isaatis gada dheeraa fi seerri isaa caan isaatis odaa mirgi dimokiraasii aadaa isaarraa madda walumaa galatti xabiyaa isaa keessa oromoon arjaadhaa gootaa fi gameessa saba goomuu miti ummata beheessa dhiirti gariin luynaa gowwaadhaa fi doyna hin fedhu oromoon dabeessa akkana intalti gariinis dhamaatee talistii hin feetu oromoon boosatti akkasii nassabee bareedduu qanxuun qabne muyoo san feete oromoon intala kaamayoo maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya adda biyya aayya muraa mataa kiyyaa je'eeti dhaadata goonni oromiyaa sagal du'a malee hin ka'u ordaa jalaa goota meeqaatu du'ee waan ka'u isaan kufanillee seenaan isaanii du'u ka akka bakar waaree ka fardaan furga'u wahi quba qabaa dhiigasaa ka harca'u hamma miillisaa murameerraa bu'u leenci gurra lootii osoo kofuu kaduu ummata dadaatii kabajaadha guddata haftee dhaabaa ja'aa hin jarjaruu suuta keessummaadha kabajaa ambaasni ammataa ilma raadaa kan barcumaa kabudeedaa je'een moggaafata tuqan malee naman tuqu nagaya jaalachuu aadaa oromootaa tabiraatii miti halaallu salaamtaa dura oggaa wal argee nagaya wal gaafata annagaan qabaa ati kamiteeti sigarree warri hoo haati ilmaan keetii xiqqaadhaa fi guddaan dhalaadhaa fi dhiirti alaamanni kee hoo maatiidhaa fi waatii baraa fi biitii hoo tan mukaa fi qitaa je'eeti dhawaataan hunda iyyaafata nama bira kutee mukallee gaafata ni baratanaan gurri qalbii qaa'u hangam takka oromoon nagaya akka hawwu namuuni dubbataa namuuni odeessa gamni ni dhaqasaa hayyuun ni seenessa numa dhiifta malee toftee kitaabasaa nin barreessa jennaan seenaa biyyaatiin barreessa seenaan osoo oofuu oromiyaas geessa xurreen seenaa sanii oromiyaa keessa gabaabdumattuu dhugaasan yoo laalle Itoophiyaadhaaf arraas ta'e kalee boruus ta'e iftaan yoomiyyuu hogguhallee biyya tanaaf oromiyaan utubaadha oromoon dagalee ani faarsuuf hin jennee dhaadee arraa taanii tanaan dhara jettan seena gaafattan arrayoon faarse hoo samaaltu gaaja'a kaleen arraa miti kunuu ni hanga'a isin akkam jettan an akkanaan ja'a walaloo anaa fi Adam Ahmad akka armaan olii kanatti wal jalaa qabuudhaan kan isiniif wal kabajuun kun dhiiraa fi dhalaanis xiqqaa fi guddattillee wal beekni
fakkeenyaaf amma daa'imni tokko ani daa'ima jee nama isarra guddaa kan kabajoo taate guddaan illee nama isarra xiqqaa tokko kan kabajoon ifi taate wal kabajuun kun haala sanii ni mul'atti jeetii yaada jechuudha. Wal kabajuun firoota jidduutti oomma fira haadhaa fira abbaadhaa kana jira. Akkami haboo eeysuma adeera kana jirame akkami wallaaluudha qaban. Hawaasa keenya keessatti waan tokko jira ni beektaa fakkeenyaaf yeroonii fi firri tokko oduu deemanii karatti illee walitti dhufan wal kabajanii wal dubbisuu jechoota kabajaatii jira haala kabajaatii wal dubbisanii jira haala saniin yoonii fi wal kabajuun kan jiraatu taate firrilleen akkasitti wal jabeeffachuu ni mala jechuudha. Gaariidha. Kanuma irratti gaa kan sagantaa qopheeffannee tole siitu harkaa qaba sagantaa tana meetti fufiga. Hangafa kabajuun aadaa biyya teenyaati. Kasirra guddaadhaa kabajuu qabdi ijoolleen amma xiqqoon boleessa guddaadhaa kabajuu qabdi. Dhalaas taatu ta'irra guddoodhaa kabajuu qaba. Namni hangafa isaa kabajuun dirqama wayitti jennu kun dirqama ta'oggaa jennu garuu yoo kabajuu dhiise seeraan hin gaafatamu. Barreeffama xiqqoo ture tokkorraa hin dubbise Ameerikaa keessatti namni hangafa isaa hin kabajne akka adabamu seeraan tumameeti kaayamee jira. Biyya Ameerikaa kutaa biyya Luuziyaanaa jedhamu keessatti seerri barattoonni ittiin bulan tokko bahee akka hojiirra oolu godhamee ture. Seerri kun hojiirra akka oolfamu godhamuunsaa bulchaa biyyattiitiin eega mallatteeffamee booda akka seera baheetti barattoonni mana barumsaa hundinuu hojjettoota mana barumsaatii fi barsiisota isaanii maqaa kabajaatiin waamuutu irra jira. Ga'eessa tokko wayita maqaadhaan yaaman maqaa kabajaadhaatiin jechuunis obbo aaddee yookiinis dubree jedhanii waamuudha qaban. Kana gochuu yoo dhiisan akkana jedhanii maqaa kabajaatiin yoo nama yaamuu baatan ni adabaman jaa seerri. Seerri kun hawaasaan waan jaalatameef hojiitti hiikuudhaaf kan rakkisuu miti jedhameetti itti hojjetamaa jira. Seerichi balleessaa dargaggootaan raawwatamu hir'isuu fi ifiifis ta'e hawaasaaf kabajaa kennuun bu'aa guddaa akka argamsiisu eerameeti jira. Tun odeeffannoon tan biyya alaarraa arganneeti biyya teenya keessatti hawaasni walii wajjin jiraatu hammam takka kabajaa waliif godha. Xiqqaan guddaa ni kabaja. Ilmi abbaa ni kabaja. Haadha ni kabaja. Ilmi xiqqaalleen obboleessa isarra guddaadhaa yoo loleenii dhawe balleessaatiyyaaf na dhawe jedhee ifitti fuudheeti usamoo deebisee arrabseeti halaala irraa dhaabbatee dhagaadhaan dhawa. Bakka bakkatti waan dhaga'uufillee hin tolle tan dhageenyuutu jira. Ilma haadha arrabsu ka haadhatumu ka abbaa goobarraan laalee ajaja isaan goone ka deebisaa kennuuf waan akkanaatii fi hamtuu biraa tan dhageenyuutu jira. Zamana dhumaa ka boodaarra jirraa miti silaawu waan waliif faallaa ta'etu bakka bakkatti geggeeffamaadhaa jira. Tanuma mataa keenyarraahu tanuma mana keenya keessa jirturraahu yookaan egaa akkuma reefu haasawinettu badii ifii tana silaawu himuun fedhaniiti waa hedduutu jira jechaadhaaf. Mee jaarsaa jaartiin kabajaa waliif ni godhani akka umrii walirra jireenya isaaniittis haa ta'u umriidhaan walqixa ta'anillee kabajaa waliif ni godhani tuttuineetuma haa bira dabarruuti. Mana barnootaa keessatti barattoonni barsiisaa isaaniitiif kabajaa ni godhani. Barsiiftonni hoo barattoota isaanii ija gaariidhaan laalanii gorsuudhaa fi waan barattoonni dogongoree laalanii fi sirreessuu irratti maqaa kabajaatiin wal yaamuu irratti dhiifama waliif godhuu irratti maal fakkaata haalli kanaa kun. Barsiisaan ijoollee walitti qabee barsiisuuf akka abbaati silaa ho'i. Barsiiftonni badii xiqqoo barattoonni raawwatan takkaaf barattoota akka hin taanetti dhawanii miidhaan irraan ga'uun jirti moo hin jirtu tuni tana. Nuti yoo ofii teenyaaf hammam takka wal kabajna. Dargaggoonni shamarran hiriyaa haadha teenyaa hiriyaa abbaa keenyaa yoo garre hiriyaa haadha teenyaatiin haboo jechuudhaan hiriyaa abbaa keenyaatiin adeeroo jennee yaamuu fi akka garaa nuu laafan godhachuu itti beeyna. Akka garaa nuu laafan godhuu jechaa qofa osoo hin taane akki tahuu qabus gaa akkasumaa huyi. Obboleessaadhaatii fi abbaadhaatiin eeysuma adeeroo jennee ni yaamna moo maquma isaaniiti yaamna kuni kana. Gara biraatiin ammaas fakkeenyaaf anamma ijoolleen hiriyaa abbaa isaanii ta'uuf sagandaa jechuudhaati adeeroo abbaa abaluu jechaa dhiisanii maqumaan hoggaa na yaaman akkamitti ilaalama. Hiriyaa abbaa isaanii maqaadhaan yaamu. Konkolaataa keessatti haa ta'u mana keessatti bakka taa'utti jiru takkarra namni guddaan yoo ol seenee bakka taa'u dhabe ayyoo abbo kottaa as ta'a jennee kabajaadhaan kan duraa kaanee teessifnu ni jirra meeqa keenya. Manuma keessatti haadha abbaa keenya teessisuu fi waan fedhan isaaniif dhiheessuu irratti gaheen teenya hammam takka yoo nu ergatan ergamnee fi isaan gargaaruun waan nurraa eeggamaati. Nama ija hin qabne karaarraa maqee karaarratti qaceelchinee hamma bakka yaadeef dhaqu
harka qabnee geessinu ni jirra moo usneetuma dhiibnee cinaadhaan bira dabarra dullumtinaaf fayyaa dhabeenyinis guyyaa tokko nafu guyyaa tokko nutis bar akkana numa taanaa jennee keerii yaanne nama rakkate bira yoo dhaabbanne yoo gargaarre nutis guyyaa rakkanne kanu gargaaruun dhabnu kabiraati ammaas nama beelawee dheebotee rakkatee sadaqaadhaaf nu bira dhaabbatee nutti booyu waan qabnurraa kennineefi hammam takka rakkoo baafne moo jechan taaneen boodeemnurraa teenyaafuu waan qabnuti dalagadhu nyaadhu jenneeti ariina silaa'uu qabeenyin kennine gara jabeenya malee jaanii miti waan xiqqoo qabnu takka yoo ittichi laanne numa geeysi waanuma qabduun dhabaa gargaarii jechaadhaatu jira xiqqaatteetiin kennu hin jiin wanni tola ittiin oolan gaarii ittiin dalagan hedduutu jira dubbii fuudhaa haadaatu diddiga fuudhaa baananiiti kabaja waliif haagoonuu irratti waa hedduu kaafnee dubbanne jechan taane dhabaa sanitti dubbachuurra yoon qabaanne rabbiinuu numa harkaati abbaa rabbi si haa kennu jaanii afaan dadaatiin geggeessuudha rakkataa gargaaruu fi toloo walii yaaduu kabajaa waliif godhuurraa adda baafnee ilaallu jenneeti kanaaf gamee hamma danda'ametti kabajaa walii godha yoo yaaminni tole owwaachuun tolti jaanii miti kanaas karoora keessa galfannee waan ta'uu danda'a takka haagoonu jenneeti gorsatti aanu kanaan mata duree seera wal kabajuu juukana walii galchina biyya haada fayyaadhaa fi maatii kee kunuunsaan qabachuudhaaf yaali if rakkisaadhaa maallaqan kuufatiin biraa rakkachaadhaa maallaqa qusannaaniin walirra haa hinjiin karakkateef sadaqaa kenni rakkataa ittiin gargaari waan bahuu qabaarratti baasii jechuudha boru deebitee kadhaa keessa akkan seenne qabeenya kee akka gartetti hin faffacaasin namoonni hundi wal qixa waan ta'aniif kabaji dogongorri namaa inni guddaan dogongora nama biraarratti quba qabu waan ta'eef jecha balleessaan kee hoggaasitti himamu dafiiti sirreeffadhu sagantaan mata duree lama jalatti isiniif dhiyeessine kan arraan tanaa kana fakkaata hanga ammaatti nu hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha sagantaa arraan tana qopheeffannee turre kanumaan xumurra qopheessitoonni Adam Ahmadii fi Shariif Diinee turre sagantaa biraatii walitti dachaana nagaan nu tura chaanala keenya sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jenna nageetti